Kam jirtu maatiiwwan qubee akaadaamii galanni waaqayyoof haa ta'u ani nagaa kooti an Fayyisaa Haayiluutti qubee akaadaamii irraa viidiyoo kana irratti qabadhee kanan isiniif dhiyaadhe herreega kutaa 11ffaa boqonnaa 4ffaa Determinant and their properties kan jedhu keessaatii qormaata biyyoolessaa irratti gaaffilee baanidha kan nuti walitti ilaallu bara 2004 irraatii kaasnee hamma 2016 jechuudha. Viidiyoo kana irratti paartii 1 walitti ilaalla. Viidiyoo sana irratti immoo paartii 2 walitti kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa akkuma kana dura isiniin jechaa ture jalqaba yeroo viidiyoo kana ilaaltanitti jechuudha. Jalqaba ofii keessaniiti akkasiin gaaffii kana ofii keessanii hojjetan isin jajjabeessa. Gaaffilee kana immoo bifa PDF tti yoo barbaadan fuula Telegram channel keenya irratti argachuu dandeessu. Fuula Telegram channel keenya immoo @qubee academy jettanii yoo search gootan bifa salphaa ta'etti argachuu dandeessu. Akkasuma immoo egaa warra YouTube channel keenyaatiif haaraa taatan subscribe gochuudhaatiin maatii ta'an isiniin jedha. Akkasuma immoo barattoota Oromoo hedduu bira akka ga'uudhaatiif share gochuudhaatiin like gochuudhaatiin nu cinaa dhaabbadhaan isiniin jedha. Kallattiidhumaatiin gara viidiyoo keenya guyyaa irratti adarbu. Gaaffii lakkoofsa tokkoffaa irratti maal jedha? If maatriksiin kun asitti nu kennameera sana booda x y z is equals -5 5 0 nuun jedhe. And the determinant of the coefficient matrix is -5 the value of x is equal to blank nuun jedhe jechuudha asirratti. Amma asirratti wanti isin beekuu qabdan jechuudha. Jalqaba irratti kuni akka kanaatti naa gaafa nuu kennamu jechuudha. System of linear equationiitu gaafa in matrix formidhaatiin gaafa barreeffamudha jechuudha. Kana jechuun bifa a times x is equals to b dhaatiin gaafa barreeffamu jechuudha. A kun maala that is the coefficient matrix dha. X kun immoo jijjiiramoota keenya yookaan immoo variable keenya jechuudha. Asirratti x jennaan jedhu iddoo kanatti maal bakka bu'a? X y z bakka bu'a jechuudha. Is equals to b gaafa jedhu immoo warra qixxeetaa jennee barreessine kana bakka bu'a jechuudha. Asirratti gaamma x is equals to gaafa nuun jedhu ishii kana qofaadha jechuudha kan nuti gaafatannu iddoo kana. Asirratti gaamma determinant of the coefficient matrix in erga nuu kennameeti jechuudha. Kana jechuun determinant of coefficient matrix jechuun kan ishee kana jechuudha. Innis immoo yeroo baay'ee maalitiin bakka bu'a? D dhaatiin bakka bu'a. D is equals to meeqatu nuu kenname? -5 dha jechuudha. Amma gaa questionii kana furuudhaatiif jechuudha maal fayyadamna? Cramer's rule fayyadamna jechuudha. Cramer's rule keessatti x jechuun maal jechuudha jedha. X is equals to dx divided by d dha jenneeti walitti ilaallee ture. Dx jechuun maal jechuudha? Gaafa coefficient matrix isa kana jechuudha. First column keenya gaafa isa kanaatiin bakka buusnudha iddoo kanatti jechuudha. Sana booda determinant isa gaafa barbaannu jechuudha. D jechuun immoo determinant of the coefficient matrix isa kana jechuudha. Amma iddoo kanatti D kun nuu kennameera. That is the coefficient matrix keenya jechuudha iddoo kanatti. Sana booda determinant isaa meeqa nuun jedheera? -5 dha nuun. Kan nu hafe maal barbaadu qofaadha jechuudha miilana dx barbaadudha jechuudha. Dx jechuun immoo gaa maalitiin bakka bu'a isiniin jedheera? Isa kana keessatti jechuudha first column kana kanaatiin bakka buusna jechuudha. Kanaafiyyuu alfaan -5 dhaatiin bakka buuti jechuudha. Inni kan biraan 2 kan jettu kana immoo 5tiin bakka buusna jechuudha. Inni kan biraan -1 kan jettu kana immoo 0 dhaatiin bakka buusna jechuudha. Warra kan akkuma jirutti fudhanna. Sana booda 2 3 0 beta 3 1 kan jedhu jechuudha. Sana booda determinant isa kana barbaanna jechuudha. Sana booda gaamma determinantii immoo gaafa barbaannu akkamitti barbaanna jennee irra ture boqonnaa 4 keessatti gaafa walitti ilaalle jechuudha. Jalqaba irratti rawu yookaan kolomanii tokko filannaan kolomanii yookaan immoo rawuun nuti filannu sun immoo yoo 0 kan baay'ee qabu jiraate jechuudha isa ta'uu qaba jenneerra. Kanaafiyyuu gaammas keessatti sardi rawuun kun jechuudha 0 2 qaba of keessaa jechuudha. Kanaafiyyuu isa filachuutu nurra jiraata jechuudha. Maaliitiif nu salphata waan ta'eedhaatiif jechuudha. Sana booda gaamma isa kana otoo filannee jechuudha determinantii wanta kana barbaaduudhaatiif maal goona? Asirraatii kaana. Sana booda ishii kana maal goona? Ishii kana irraatii kaana waan ta'eedhaatiif kana asii gadee fi akka sarara jechuudha. Horizontaalii fi vertikaalii. Sana booda ishii kana baay'isuu jennaan jechuudha. 0 times jenneeti asitti kana fumaadha ishii kana qofaadha miti determinantii ishii barbaannaa jechuudha iddoo kanatti. 2 beta times 3 kan jettu kana jechuudha. Inni kan biraan iddoo kana immoo gaafa geenyu kun minus ta'a. Sababiin isaa maaliifidha? Determinantii gaafa barbaannu jechuudha. Maal goona jennee ture? 0 times cofactor of iddoo kanatti fakkeenyaatiif d3 1 jechuudha miti. Cofactoriin immoo iddoo kanatti maalitiin baay'ata? -1 the power of 3 plus 1 dha. Kana jechuun 3 plus 1 in 4. -1 the power of 4 jechuun immoo tokko ta'a positive jechuudha. As gaafa dhufnu garuu isheen kun meeqadha? 3 2 dha. Kanaafiyyuu -1 the power of 3 plus 2 gaafa jennu -1 the power of 5 taati jechuudha iddoo kanatti. Kanaafiyyuu isheen immoo meeqadha? -1 taati jechuudha.
Kanaaf iddoo kanatti kun negaativa kan inni ta'u sababii sanaatiif. Sana booda iddoo kanatti ishee kanaatiin baay'isna 0 yenneetu times jennee ammoo ishee kanarra akkasitti horizontaalii fi vertikaalii sararraa jechuudha. Sana booda isaaniin keessa balleessina. Kanaaf asitti maal jechuudha? Negaative 5 beetaa akkasuma immoo poozitiiva 3 taati jechuudha iddoo kanatti. Kan ishee kana ammoo gaafa fudhannu poozitiiva ta'a. Sababiin isaa maaliifidha? Iddoo kanatti negaative 1 the power of 3 plus 3 dhaatiin ta'a waan ta'eedhaatiif jechuudha. Kana jechuun immoo 3 plus 3 6 dha. Negaative 1 the power of 6 gaafa jennu immoo poozitiiva tokko ta'a jechuudha. Kanaaf iddoon kun poozitiiva kan inni ta'u kanatti dha. Plus 1 times jenneetu gaa amma maal goona jechuudha? Ishii kana akkasitti irra sararraa jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti meeqa jechuudha? Negaative 5 positive 2 positive 5 positive 3 taate jechuudha. Is equals to amma gaalaala kun iddoo kanatti 0 times any matrix so inni any number so inni maal ta'a kun 0 ta'a. Kunis akkuma kanaa jechuudha. Sana booda sitti kana fumaadha ishii kana qofaadha jechuudha. Sana booda gaa 1 times yenneeti determinanti kana amma gaafa barbaannu negative 5 times 3 ni negative 15 taati. Hir'isuu yenneetu gaa iddoo kanatti 5 baay'isu lammoo meeqadha? 10 dha jechuudha. Sana booda is equals to negative 15 minus 10 gaafa jennu immoo negative 25 taati. Sana booda baay'isu tokko jechuun immoo negative 25 ta'a jechuudha. Sana booda gaa asitti gaafa deebinu x is equals to dx over d dhaanneerra. Asitti dx meeqa arganne? Negative 25 arganne. Divided by iddoo kanatti immoo determinantiin yookaan immoo diin immoo jechuudha meeqatu nuu kenname? Negaatiiva 5tu nuu kenname jechuudha. Is equals to meeqa ta'a jechuudha? Poozitiiva 5 taati jechuudha. Kanaaf yoo aansariin keenya asirratti d ta'a jechuudha iddoo kanatti. Inni kan biraan iddoo kanatti gaaffii lakkoofsa lammaffaarra kan jiru maal jedha? Let A and B be 3 by 3 matrices such that any matrix isaan nuu kennameera and jedhetu determinant of B is equals to 1 over 10 dhaan nuun jedhe. Matrix A nu kennamira determinant of B immoo 1 over 10. Which one of the following is equal to determinant of 2 times A times B transpose jedha asirratti jechuudha. Sana booda kana faana kan wal qixatee isaan kana keessaati kamidha gaaffii nuti gaafatamne. Asirratti wanti isin beekuu qabdan maalidha? Determinant of 2 times A times B transpose jechuun maal jechuu akka ta'e beekuu qabdu jechuudha. Kana jechuun immoo property of determinant beekuun sirra jiraata jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaatiif amma determinant of A times B jechuun is equals to maalidha? Determinant of A times determinant of B faana wal qixaadha. Kana jechuun maatriksii lama erga walitti baay'isnee kaane determinanti isaa yoo barbaannee fi kophaatti determinanti isaanii barbaanne yoo walitti baay'isne wal qixa dhufaa jechuudha. Inni kan biraan maalidha? Determinant of A is equals to determinant of A transpose wajjinitiin akka wal qixa ta'es immoo kun property of determinant keessa jira jechuudha. Maatriksi A tokko determinant isaa yoo barbaannee fi sana booda immoo erga transpose goone kaane determinant isaa yoo barbaanne determinanti lamaan isaanii yoo maadha wal qixadha kan jedhu beekna. Inni kan biraan maadha? Fakkeenyaatiif determinant of 2 times A yoo fudhanne jechuudha. Asirratti n 3 by 3 yookaan immoo n by n matrix yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaatiif asirratti n by n matrix haa ta'uti n kun jechuudha. Sana booda kun qixxeeta 2 the power of n times determinant of A akka inni ta'es immoo property of determinant keessatti ilaalleerra. Sana booda gaamma erga isaan kana sadan beekneeti iddoo kanatti 2 times A times B transpose jechuun maal jechuudha kan jedhu taa deebinu. 2 times A times B transpose jechuun is equals to kan akkamitti qooduu dandeenya barbaanne 2 times A determinant times determinant of B transpose jennee qooduu dandeenya. Sana booda determinant of 2 times A jechuun immoo maal jechuu ta'a jechuudha gaamma ishii kana fayyadamni 2 the power of 3 sababiin isaa maalidha asirratti orderiin determinant A meeqadha 3 dha waan ta'eedha jechuudha 3 by 3 jechuudha. Sana booda times determinant of A ta'a jechuudha. Times determinant of B transpose jechuun maal jechuudha iddoo kanatti wal qixaadhaanneera determinant of B faana jechuudha. Sababiin isaa maalidha determinant of A is equals to determinant of A transpose danneera waan ta'eef. Sanaaf iyyuu iddoo kanatti determinant of A jechuun is equals to determinant of B faana wal qixaadha jechuudha. Sana booda determinant of A asirraatti barbaaduun ni danda'ama. Determinant of B jechuun immoo 1 over 10 dha nu kennameera. Kanaaf iyyuu salphaadhumatti arganna jechuudha. Sana booda determinant of A immoo barbaannu asirraatti is equals to kanarraati jechuudha. Sana booda asirratti amma maatriksiin A kun nu kennameera. Gaafa determinantii barbaannu maal filannaan ture kan 0 baay'ee qabu raw yookaan immoo kolomanii filannaan. Kanaaf iyyuu asirratti fakkeenyaatiif first row kun 0 2 qaba. Kun immoo 0 2 qaba jechuudha inni kun sardi kolomaniin kee. Kanaaf iyyuu asirratti first row kana filadhuuti.
Isin immoo kan barbaadan filachuu dandeessu. Deebiin isaa dhumarratti deeme tokkuma arganna waan ta'eef jechuudha. Sana booda gaafa first row kana gaafa filadhu maalan godhachuudha. Ishii kana asii gadi akkasitti irratti hin balleessaa. Sana booda 2 times jedhetaniini determinantiin iyyuu barbaadachuudha amma kan ishii kanaan barbaada jechuudha. Kana jechuun immoo 5 times 1 over 2 kana jechuun 5 over 2 taati jechuudha. Minus jedhetaniini ishii kana immoo kanatti baay'isaa jechuudha. Negative 1 times 0 jechuun immoo 0 taati. Sana booda minus godhetaniini naan ishii kana bira ga'u sababii maaltiifidha? Negative 1 the power of 1 plus 2 jira waan ta'eef jechuudha. Sana booda 0 times hin jedhaa jechuudha. 0 times jedhetanii iddoo kanatti ishii kanarra akkasitti dibaa meeqa taati? 1 times 1 over 2 taati. Taatis 1 over 2 dha minus 0 times 0 ta'a jechuudha. Sana booda dhumarratti immoo plus jedhetanii 0 times ishii kanan fudhadhaa jechuudha. Sana booda ishii kana akkasitti keessaatiin balleessa. Kanaaftu ishii kana determinant ishii kanaan barbaada. 1 times negative 1 gaafan jedhu negative 1 taati. 0 times 5 immoo 0 ta'a jechuudha. Sana booda hir'isuu 0 hin jedha jechuudha iddoo kanatti. Sana booda z equals to isaan kun lama malee 0 ta'u. Maaliif 0 times any number 0 ta'a waan ta'eef. Sana booda 5 over 2 minus 0 jechuun immoo 5 over 2 dha. Times 2 gaafan jedhu meeqa taati jechuudha. Isheen kun 5 taati jechuudha. Determinant of a ni qixxeetaa meeqa jechuudha? 5 dha jechuudha. Sana booda gaama iddoo kana finnaa jechuudha. Z equals to jenneeti gaashee kana 2 the power of 3 jechuun meeqa dha? 8 dha. Times 5 determinant of a jechuudha. Times determinant of b. Inni immoo meeqa dha? 1 over 10 dhaan. Z equals to 8 times 5 jechuun 40 taati. Times 1 over 10 jechuudha. Z equals to 4 arganna jechuudha. Kanaafiyyuu aansariin keenya b irra kan jiru kana ta'aatii jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa sadaffaa irra kan jiru maal jedha? Suppose that A and B are 3 by 3 matrices nuun jedhe. Matrixiin A fi B ni orderiin isaanii 3 by 3 matrixidha. And I is the identity matrix of order 3. I immoo identity matrixidha garuu orderiin isaa meeqa? 3 dha nuun jedhe. Kana jechuun 3 by 3 jechuudha karaa biraatiin. Such that A times B is equals to 2I yoo ta'e 2 times I yoo ta'e jechuudha. If determinant of B is equals to 6 yoo ta'e what is the determinant of A transpose nuun jedhe. Amma gaa asirratti kan nuti gaafatamne maalidha? Determinant of A transpose dha. Kan nuu kenname immoo determinant of B dhaatii fi A times B immoo is equals to 2I dha nuun jedhe. Sana booda matrixiin isaanii immoo 3 by 3 matrixidha nuun jedhe. Kanaafiyyuu amma asirratti determinant of A transpose jechuun is equals to eenyu faana wal qixaadha? Determinant of A faana wal qixaadha jechuudha. Kanaafiyyuu amma determinant of A yoo arganne determinant of A transpose akka argannetti lakkaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu gama mee isa kanarraati akka A times B is equals to 2I erga ta'e jechuudha. Karaa lachuu determinant isaa fudhanna. Kana jechuun determinant of A times B is equals to determinant of 2 times I taati jechuudha bifa kanaati. Sana booda gaama product of matrix properties and determinant irratti qaban fayyadamne jechuudha. Iddoo kanatti determinant of A times determinant of B taati jechuudha isheen kun. Is equals to isheen kun maal taati? 2 the power of 3 times determinant of I taati jechuudha isheen kun. Property isaaniiti waan ta'eef. Sana booda iddoo kanatti determinant of B nu kennamedha 6 jechuudha. Kanaaf iyyuu kun qixxeetaa maal ta'a? 6 times determinant of A taati jechuudha isheen jalqabaa kun. Is equals to 2 the power of 3 jechuun immoo meeqadha? 8 dha. Times determinant of I yookaan immoo determinant of identity matrix immoo qixxeetaa meeqa ta'a? Tokko ta'a. Sana booda 8 times 1 jechuun 8 dhuma ta'a jechuudha. Sana booda gaamma determinant of A jechuun is equals to maal ta'a jechuudha? 8 over 6 ta'a jechuudha. Karaa lachuu lama ja'aatiif yoo hirree jechuudha. Sana booda ishii kana otoo lamaatiin salphifne meeqa taati? 4 taati. Ishii kana otoo lamaatiin salphifne meeqa taati? 3 taati. Kanaafiyyuu 4 over 3 dha jechuudha. Maaltu determinant of A. Silammoo maal jennee ture? Determinant of A transposing qixxeetaa determinant of A taa'anneerra is equals to meeqa ta'a jechuudha? 4 over 3 taati jechuudha iddoo kanatti. Kanaafiyyuu aansariin keenya B irra kan jirtu kana taati jechuudha. Asirratti wanti isin beekuu qabdan maalidha? A times B qixxeetaa 2I erga ta'eeti determinant isa karaa lachuu yoo fudhanne jechuudha waluma qixa akka isaan ta'an beekuun isin irra jiraataa jechuudha. Gaaffii kana hojjetu. Inni kan biraan immoo determinant of A transpose fi determinant of A akka inni wal qixate hubattanitu taanaan gaaffii kana hojjechuun salphaadha jechuudha. Wanta daqiiqaa lamatti fixxanii bukkee dabartanidha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa arfaffaa irra kan jiru maal ilaalla? Consider the system
jedheeti system of linear equation kun nu kennamee jira. If the determinant of the coefficient matrix is 2, then what is the solution of the system of equations jedhee asirratti. Asirratti maalidha wanti isin beekuu qabdanii system of linear equation karaa lama furuu ni dandeenya. Inni tokko maalidha Gaussian elimination method fayyadamne. Kana jechuun system of linear equation keenya augmented matrix isa barreessine sana booda immoo gara raw echelon form itti ergi jijjiirree booda back substitution fayyadamne solve gochuu dandeenya jenneetu walitti ilaallee ture boqonnaa 3 keessatti jechuudha. Inni kan biraan immoo maal fayyadamne furuu dandeenya jennee boqonnaa 4 keessatti immoo Cramer's rule fayyadamne furuun ni danda'ama jenneetu walitti ilaallee ture jechuudha. Amma asirratti Gaussian elimination method fayyadamu moo Cramer's rule fayyadamu isa jedhu gargar baafachuu qabdu jalqaba irratti. Iddoo kanatti maaltu nu kennameera? The determinant of the coefficient matrix nu kennameera. Determinantiin coefficient matrix nu kennameera jechuun Cramer's rule itoo fayyadamne maal jechuudha ni salphata jechuudha. Maaliif inni iyyuu hintiin nu kenneera waan ta'eef. Kanaaf iyyuu asirratti Cramer's rule fayyadamneetu hojjenna jechuudha. Kanaaf iyyuu amma asirratti gatii x gatii y fi gatii z barbaaduudhaatiif maal goona x jechuun maal jechuudha jedha Cramer's rule keessatti dx divided by d dha jedha. Y jechuun immoo maal jechuudha y is equals to dz divided by d dha jedha. Z jechuun immoo maal jechuudha sorry iddoo kanatti kun y. Z jechuun immoo dz divided by d dha jedha. D jechuun that is the determinant of the coefficient matrix jechuudha. Coefficient matrix jechuun immoo warra system of linear equation keenya keessatti jechuudha warra coefficient x fi y z jechuudha karaa biraati. Kanaaf iyyuu d jechuun is equals to maal ta'a jechuudha determinant of jenneeti iddoo kanatti a yookaan immoo alpha kan inni kan iddoo kanatti jechuudha 1 1 inni kan biraan iddoo kanatti 1 2 4 inni kan biraan 5 negative 1 1 determinantii kanaati jechuudha d jechuun. Inni immoo is equals to meeqatu nu kenneera iddoo kanatti 2 dha jedhee nu kenneera ofii isaatiiyyuu jechuudha. Inni kan biraan kan nuti beekuu qabnu maala dx kan jedhu. Dx jechuun immoo maalidha? Coefficient matrix isaan kana keessatti jechuudha. First column kana gaafa is equals to warra jedhamee jiru kanaatiin yeroo bakka buusnu jechuudha. Kana jechuun 1 0 0 dhaatiin gaafa bakka buusnu jechuudha. First column kana. Kana jechuun 1 0 0 dhaatiin bakka buusnu jechuudha. First warra kana akkuma jirutti fudhanna. Sana booda 1 2 negative 1 1 4 1 determinantii kana barbaaduudha jechuudha. Sana booda gamma determinantii kana ammoo gaafa barbaannu kolomanii yookaan immoo rawu tokko filannaan kan nuti filannu sun garuu kan 0 baay'ee qabu ta'e gaariidhaan. Kanaaf iyyuu asirratti maadha kuni 0 baay'ee qaba waan ta'eef first kolomanii haa filannu. Amma first kolomanii erga filanneeti jalqaba irratti ishii kanarraati kaana. Maal goona jechuudha 1 times jenneeti ishii kana keessaati balleessinaan bifa kanaatiin jechuudha. Kana jechuun ishii kana qofa determinant ishii barbaadna. Determinant ishii kana maal ta'e 2 times 1 2 dha minus negative 1 times 4 jechuun immoo minus 4 taati jechuudha iddoo kanatti. Sana booda maal goona ture iddoo kanatti minus jenneeti 0 baay'isu jenna. Innis immoo 0 times any number 0 ta'a waan ta'eef nu barbaachisu. Inni kan biraan iddoo kanatti plus jenneetu 0 times hin namas. Innis immoo gatii hin qabu. Kanaaf iyyuu kanuma qofaa ta'a jechuudha. Sababii kanaatiifidha kan nuti kan 0 baay'ee qabu kan nuti filannu jechuudha. Gaafa determinantii barbaannu. Ishii kana qofaatti nuu deebise waan ta'eef. Is equals to jenneetu gaafa iddoo kanatti 1 times any number jechuun lakkoofsuma sana nuu kenna waan ta'eef 2 minus of minus 4 jechuun 6 taati jechuudha. Kanaaf iyyuu dx keenya meeqa jechuudha 6 ta'e jechuudha. Inni kan biraan maal barbaadudha dy barbaadudha. dy jechuun immoo maal jechuudha coefficient matrix keenya isa kana keessatti jechuudha maal goona kolomanii lammaffaa irra jiru kana warra z equals to jedhamee jiru kanaatiin bakka buusudha jechuudha. Warra kana akkuma jirutti fudhannaa jechuudha. Kana jechuun een keenya akkuma jirutti jira alpha san jedhee kana jechuudha. Iddoo kanatti 1 kan biraan 5 inni kan biraan iddoo kanatti gamma second kolomanii kana eenyutiin bakka buusna jechuudha. 1 0 0 dhaatiin bakka buusna jechuudha. Sana booda kolomanii sadaffaa immoo akkuma jirutti fudhanna 1 4 1 jennee jechuudha. Sana booda step inni itti aanu jiru maal jechuudha? Maal gochuudha? Determinantii maatriksii kana barbaadudha. Maatriksii kana mugaa determinantii isa gaafa barbaadnu yookaan kolomanii tokko yookaan immoo rawu tokko filannaan. Kan nuti filannu sun garuu maal ta'uu qabanneerra 0 baay'ee kan qabudhaan. Kanaaf iyyuu as keessatti 0 baay'ee kan qabu kamidha? Kolomanii lammaffaa kanadha. Sana booda gaa cofactor expansionii dhaatiin across the second column dhaatiin maal barbaadna jechuudha amma determinantii maatriksii kana barbaadna jechuudha. Sana booda gaammaddoo kanatti kuni second row filannee miti second row irratti immoo ishii kana irraati kaana jechuudha.
Kana jechuun asii gadee akka irra sararraa kan biraa immoo akkasitti irra sararraa jechuudha. Sana booda iddoo kanatti maal goona 1 times jennaa jechuudha. Garuu iddoo kanatti maalidhaa? Kuni second column irra jira. Kana jechuun fuuldura kana maaltu jira ture? -1 the power of first ra'uusaa fi column isaa walitti hidhaana jechuudha akka power'itti immoo. Ra'uu meeqaffaarra jira? Tokkoffaarra jira. 1 plus column meeqaffaarra jira? Lammaffaarra jira jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti 1 plus 1 3 taati. -1 the power of 3 immoo meeqadha? -1. Kanaaf iddoo kanatti kun akka inni negaativa ta'e akkasiin irraanfanneefidha. Sana booda gaa maal goona jechuudha? Ishii kana keessaatii balleessineerra maal goona jechuudha? Sana booda warra hafteedhaatiif determinaantii ishii barbaadna jechuudha. Kanaaf jechuun 1 4 1 fi 5 tafe jechuudha. 1 baay'isuu 1 jechuun 1 taati. Minus 5 times 4 immoo meeqa taati? 20 taati jechuudha. Sana booda warri kaan warri hafe maalidha? 0dha. Sababiin isaa maal fedha? 0dhaati waan baay'ataniidhaatiif jechuudha. Sana booda z equals to kun maal ta'a? Isheen kun -1 taate jenneerra times 1 minus 20 jechuun immoo -19 ta'a jechuudha. Kana jechuun positive 19 taati jechuudha dy keenya. Inni kan biraan maal barbaadudha? dz barbaadudha. z equals to immoo maal goona jechuudha? Amma coefficient matrix isa kana keessatti jechuudha third column keenya isa kanaatiin bakka buusna jechuudha. Warri kaan akkuma jirutti jiru. Kana jechuun a 1 5 kan biraan 1 2 -1 akkuma jirutti jiru. Sana booda third column ishee kana kanaatiin bakka buusna jechuudha. Kana jechuun 1 0 0 dhaatiin jechuudha. is equals to kanas immoo gaa determinant isa barbaadna. Determinant isa immoo barbaadnu gaa tokko column kana filannee jechuudha. Sana booda maal ta'a? 1 times jenneeti ishii kana akkasitti balleessina waan ta'eef jechuudha. Asirraatii kaana waan ta'eef. Determinant eenyu barbaadna? Kan ishii kana jechuudha. 2 by 2 matrix itti deebi'a jechuudha. Sana booda 1 times -1 jechuun -1 dha. Minus iddoo kanatti immoo 5 times 2 immoo 10 taati jechuudha. Sana booda z equals to maal ta'a jechuudha kuni 1 times -1 minus 10 jechuun -11 taati jechuudha kun immoo iddoo kanatti. Sababiin isaa maal fedha iddoo kanatti plus or minus gunaam jennee kan nuti hin deemne warri kaan 0 dhaatiin baay'atu waan ta'eef ni badu jechuudha. Sana booda gaama iddoo kanatti dz, dy fi dx arganneerra jechuudha. Sana booda x jechuun qixxeetaa maal ta'a jechuudha. Amma iddoo kanatti dx over d dhaanneera. dx jechuun iddoo kanatti 6 dhaanneera. d jechuun immoo 2 dhaanneera. Kanaaf iyyuu 6 over 2 meeqa taati? 3 taati jechuudha. Inni kan biraan maalidha? y. y is equals to dy over d dhaanneera. dy jechuun meeqa arganne? 19 irra d jechuun immoo meeqa irra 2 dhaanneera. Inni kan biraan maal barbaadudha? z barbaadudha. z jechuun immoo dz over d dhaanneera. dz meeqa finneerra? -11 divided by d immoo meeqa dhaanneera? 2 dhaanneera jechuudha iddoo kanatti. Sana booda gaa solution keenya kana ta'a jechuudha. Sana booda dhaaqnee filannoo keenya keessa barbaadudha jechuudha. Fakkeenyaaf b irra kan jiru kun 3 19 over 2 -11 over 2 dha jechuudha. Kanaaf iyyuu ansariin keenya inni sirriin kana ta'a jechuudha b irra kan jiru. Inni jalqabaa x agarsiisa, inni itti aanu jiru y dha, inni itti aanu jiru immoo z dha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf iyyuu ansariin keenya b irra kan jiru kana ta'aati jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa 5ffaa irra kan jiru immoo ilaallu. If m is equals to this nuun jedhe matrix m nu kennameera and a transpose times m is equals to 2 times i yoo ta'e where a is 3 by 3 matrix and I is the identity matrix of order 3 yoo ta'e then what is the determinant of A dha jedha asirratti. Kanas akkuma sila hojjennetti hojjenna jechuudha asirratti. Asirratti A ni maal jedha 3 by 3 matrix dha. M immoo 3 by 3 matrix dha asirratti akkuma argatan kana jechuudha. Sana booda gaa ishii kana maal goona jechuudha amma karaa lachuu determinant ishii fudhanna jechuudha. Kana jechuun determinant of A transpose times M is equals to determinant of 2i fudhanna jechuudha bifa kanaati. Sana booda determinant of A transpose times M jechuun maal jenneerra determinant of A times determinant of M dhaan neeti walitti ilaallatu. Is equals to isheen kun maal taati? 2 the power of 3 times determinant of I ta'a jechuudha. Asirratti property of determinant fayyadamne jechuudha. Sana booda gaamma asirratti maaltu nu barbaachisa? Tokko determinant of m nu barbaachisa. Kana irraati determinant kana barbaadu nu barbaachisa jechuudha. Inni kan biraan immoo determinant of I. Determinant of I jechuun tokkodha. Determinantiin identity matrix kamiyyuu yeroo kamiyyuu meeqadha? Tokkodha. Inni kun beekamaadha. Sana booda asirratti maal godha? Determinant of m barbaanna jechuudha. Determinant of m is equals to maal ta'a inni? Ishee kana 0 1 2 3 -1 0 5 sana booda maal goona jechuudha determinantii maatriksii kana barbaadna jechuudha. Determinantii maatriksii kana amma gaafa barbaadnu yookaan kolomanii tokko yookaan immoo rawu tokko filannaanneerra innis immoo kan zeeroon itti baay'atuun. Asirratti garuu
kolomaniinis ta'e raawun hundi isaayyuu jechuudha 0 tokko tokko qofaadha kan isaan of keessaatii qaban jechuudha. Kanaaf iyyuu kanuma 0 tokko qabu first raawuu kana filadhuuti isa kana jechuudha. Sana booda egaa isa filadhee gaafan determinaantii isaa barbaadu jalqabaa sirraatiin kaa'aa jechuudha. Ishii kana akkasittan irra dibaa sana booda iddoota isaa wal qaxxaamuran kan ammoo ittiin hambaayisaa jechuudha. 0 times jedhetaniini ishii kanaatti immoo determinaantii ishii barbaada jechuudha. Negative 1 times 4 jechuun negative 4 ta'a minus 2 times 0 jechuun immoo 0 taati jechuudha. Sana booda iddoo kanatti darbaa jechuudha. Maaliif first row filadhee waan ta'eef jechuudha. Sana booda iddoo kana gaafan ga'u isheen kun maal taati minus taati. Sababiin isaa maal fida negative 1 the power of 1 plus 2 waan ta'uudhaatiif jechuudha. Sana booda meeqaatiin hambaayisaa iddoo kanatti 1 dhaatiin hambaayisaa jechuudha. Times jedhetaniin egaa ishii kana keessaatiin balleessaa jechuudha. Kanaaftuu 3 0 4 5 kana jechuudha. Isheedhaatiif determinaantiin barbaada jechuudha. 3 times 4 jechuun pozitiiva 12 taati hir'isu 5 times 0 jechuun immoo 0 taati jechuudha. Sana booda ammas ida'uu jedhetanii iddoo kanatti lamaatiin hambaayisaa jechuudha. Sababiin isaa maalidha kuni negative 1 the power of 1 plus 3 4 ta'a. Negative 1 the power of 4 jechuun immoo tokko ta'a waan ta'eef jechuudha. Sana booda times jedhetanii ishii kana keessaati baasnaa jechuudha. Sana booda 3 times 2 ni meeqa taati 6 taati minus 5 times negative 1 ta'a jechuudha. Minus 5 times negative 1 jechuun immoo minus 5 taati jechuudha. Sana booda egaa equals to isheen kun maadha 0 taati. Maaliif 0 times any number 0 waan ta'eef. Iddoo kanatti immoo 12 hir'isuu 0 jechuun 12 ta'a times negative 1 that is negative 12 taati jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti 6 minus of minus 5 jechuun 11 ta'a pozitiiva baay'isuun lama gaafa jennu immoo pozitiiva meeqa ta'a jechuudha. Pozitiiva 22 taati jechuudha. Sana booda ishii kana gaafa walitti idaanu qixxeetaa meeqa taati? That is positive 10 taati jechuudha iddoo kanatti. Sana booda egaa iddoo kanatti determinant of m meeqa finneerra 10 finneerra. Sana booda maal ta'a jechuudha 10 times determinant of a transpose is equals to 2 the power of 3 jechuun is equals to 8 dha. Determinant of I jechuun immoo tokko dhaanneera. Sana booda gaamma a transpose kana kophaatti hambisuudhaatiif karaa lachuuyyuu 10tiif irraa jechuudha. Sana booda asirraatiin maal ta'a? Determinant of a transpose ta'a is equals to 8 over 10 taati jechuudha. Sana booda asirratti kan nuti gaafatamne maadha? Determinant of A dha. A fi transpose of A immoo determinantiin isaa maal jedhaneera kana dura wal qixa dhaanneera. Kana jechuun determinant of A jechuun is equals to determinant of A transpose dhaanneera. Kanaaf iyyuu is equals to maal ta'a jechuudha? 8 over 10 ta'a jechuudha. Kana dhagnee filannoo keessa barbaannaa jechuudha. Asitti 0.2 dha. Asitti 4 over 17 jedha. 0.8 dha. 1 over 17 jedha. Kanaaf iyyuu kana gara decimal number jijjiiruu qabna jechuudha. Kun qixxeetaa meeqa taati? 0.8 taati jechuudha. Kanaaf iyyuu ansariin keenya siirra kan jiru kana ta'a jechuudha. Okay. Inni kan biraani lakkoofsa ja'affaarra kan jiru maal jedha? Suppose A times X is equals to B yoo ta'e nuun jedhe. Where A is 3 by 3 matrix and B is equals to B1, B2, B3 transpose. Kana jechuun iddoo kanatti kun irraan gadii akka ta'utti jechuudha. Yookaan immoo kolomanii akka ta'utti jechuudha. And X is equals to XYZ transpose nuun jedhe. Inni kunis akkasuma jechuudha. Which one of the following is necessarily true nuun jedhama. Dirqama dhugaa kan ta'e isa kamidha? About this system of linear equations nuun jedhe iddoo kanatti jechuudha. The system has a solution only when determinant of A is different from 0 nuun jedhe iddoo kanatti. Only nuun jedhe. Ishii kana sirriitti ilaaluu qabdu jechuudha. Asirratti amma kuni determinantiidhaatiin kan solutionii wanta tokko barbaannu yeroo kamidha? Cramer's rule yeroo fayyadamnu jechuudha. Kana jechuunis immoo maal jechuudha? X jechuun is equals to dx divided by d jechuudha. Akkasuma immoo y jechuunis immoo dz dy divided by d jechuudha. Z jechuun immoo is equals to dz divided by d dha jechuudha. Asirratti d kanan jedhee kun jechuudha determinant of the coefficient matrix dha jechuudha. Asirratti kana jechuun d is equals to maal ta'a jechuudha? Determinant of A jechuudha karaa biraati. Determinant of A. Amma gaa asirratti ilaala determinant of A kun yookaan immoo d kun 0 ta'e taanaan jechuudha over 0 over 0 over 0. Kuni maal ta'a? Hiika dhabeessa ta'a. Yeroo sana solutionii hin qabu jechuudha. Kuni garuu kan inni dhugaa ta'u yoo maal ta'edha? Yoo dx kun different from 0 ta'edha yookaan immoo dy kun different from 0 ta'e. Kunis immoo akkasuma dz kunis different from 0 yoo ta'edha jechuudha. Garuu amma asirratti dx kun different from 0 ta'uu dhiisee ta'u qixxeetaa 0 ta'e dx kun 0 over 0 akkasuma immoo dy akkasuma dz akkasuma 0 over 0 0 over 0 0 over 0 ta'u dhufee jechuudha. Yeroo sana system of linear equation kun maal qabata jechuudha? Infinitely many solution qabaata jechuudha. Asirratti immoo unique solution nuun jenna. Solution kan inni qabu yoomidha.
Baay'ee iddoo kanatti haasa'e solution gaafa jedhu jechuudha inni kun iddoo lamatti qoodama. Tokko unique solution gaafa qabaatudha. Inni kan biraan immoo infinitely many solution gaafa qabaatudha. Solution gaafa nuun jedhu jechuudha. Kanaaf iyyuu gaafa asirratti determinant of A kun is equals to 0 yoo ta'e has many solution qabaachuu danda'a jechuudha. Asirratti garuu solution kan inni qabaatu yeroo kam qofaadha nuun jedhe determinant of A ni different from 0 yoo ta'e qofaadha nuun jedhe. Kanaaf iyyuu kun maal ta'a jechuudha soba ta'a jechuudha. Sababii maaliitiif only gati jettu jechuudha iddoo kanatti. Inni kan biraan maalidha? Biirra kan jiru maal jedha? The Cramer's rule is suitable to solve the system if two rows of A are identical nuun jedhe iddoo kanatti. Cramer's rule ni mijataadha. System of linear equation solve gochuudhaaf yoo maal ta'e yoo rawun lama kan A jechuudha yoo wal fakkaate. Kana jechuun fakkeenyaatiif haa jennu iddoo kanatti matrix A keenya is equals to 2 1 1 2 1 1 akkasuma immoo 3 4 4 otoo nuun jedhe jechuudha iddoo kanatti yookaan immoo 3. Sana booda amma asirratti ilaala rawun kun lamaanii wal fakkaata kunii fi kun jechuudha. Yeroo akkas ta'u immoo determinantiin isaa qixxeetaa maalidha jedha property of determinantii keessatti 0 dha nuun jedha. Cramer's rule immoo kan inni suitable ta'u yoo determinant of A ni yookaan immoo determinant of the coefficient matrix in different from 0 yoo ta'edha. Kan inni suitable ta'u jechuudha. Sababiin isaa maaliifidha? Asirratti kun qixxeetaa 0 ta'eera taanaan system of linear equation sun yookaan has no solution ta'uu danda'a yookaan immoo has many solution ta'uu danda'a. Garuu solution isaa isa sirrii kanadha jennee gargar argachuu hin dandeenya jechuudha. Cramer's rulelaatiin maasaa gargar baasuu dandeenya. Has no solution yookaan immoo has many solution jennee gargar baasuu ni dandeenya. Garuu maalidha? Solution isaa kanadha jennee immoo dubbachuu hin dandeenyu achirratti jechuudha. Kanaaf iyyuu maal miti jechuudha inni kun suitable miti jechuudha yeroo akkas ta'u. Sababiin isaa maaliifidha? Determinant of A qixxeetaa 0 gatii ta'u jechuudha. Cramer's rule kan inni suitable ta'u eenyu qofaafidha? If the determinant of the coefficient matrix in different from 0 yoo ta'edha. Suitable kan inni ta'u jechuudha. Kana jechuun has a unique solution yennaa qabaatu qofadha jechuudha. Kan nuti solution isaa kanadha jennee nuti lakkoofsa barreessine keenya jechuudha. Garuu has no solution yoo ta'e has no solution jechuu ni dandeenya. Garuu infinitely many solution gaafa ta'u solution isaa kanadha jennee ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Eenyuun fayyadamne? Cramer's rule fayyadamne jechuudha. Kanaaf iyyuu it is not suitable asirratti jechuudha. Yoo maal ta'e yoo the rows of A are identical yoo ta'an two rows of A ni identical yoo ta'an. Inni kan biraan C irratti maal jedha? If determinant of A is different from 0 nuun jedhe and the second column of A is a multiple of B, then X is equals to 0 nuun jedhe asirratti. X ni qixxeetaa 0 ta'a nuun jedhe. X ennaa lola asirratti X isa kana guutummaa isaa miti. X ishee kana qofaadha asirratti jechuudha. Maaliif kun small dha kun immoo capital waan ta'eef jechuudha. X jechuun maal jechuu danda'e ture kana dura? That is dx divided by d daaneera. D jechuun immoo determinant of the coefficient matrix daaneera. Kana jechuun is equals to dx divided by determinant of A jechuudha. Amma asirratti determinant of A ni inni kun jechuudha different from 0 daaneera. Miti? Kana jechuun has a unique solution qaba jechuudha system of linear equation kun. Garuu amma kun qixxeetaa maal nuun jedhe asirratti is equals to 0 dha nuun jedhe. X is equals to 0 nuun. Yoo maal ta'e nuun jedhe column yookaan immoo second column of A ni is a multiple of B yoo ta'e nuun jedhe. Multiple of B. Kana jechuun fakkeenyaatiif A keenya is equals to jenneeti A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 otoo ta'e jechuudha iddoo kanatti. Sana booda second column of A immoo multiple of B otoo ta'e. Second column of A ni multiple of B. Multiple of B jechuun kan isa kanaa jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaatiif tokkooti yoo baay'isneef multiple of B dhumadha. Kana jechuun egaa amma kuni multiple of B ta'eera jechuudha iddoo kanatti B1 B2 B3 san jedhee kana faana jechuudha. Sana booda egaa amma dx gaafa barbaannu eenyu wajjin wal qixanneera. Is equals to determinant of jenneeti first column kana B dhaatiin bakka buusnaanneera. Kana jechuun B1 B2 B3 ta'e jechuudha. Iddoo kanatti inni kun immoo B1 B2 B3 jira inni kun akkuma jirutti jira jechuudha. C1 C2 C3 tu jira jechuudha. Amma asirratti kuni kolomeniin kun lama maal ta'an wal qixxaataniiru. Kana jechuun determinantiin isaa is equals to meeqadha? 0 dha jechuudha. Maaliif kolomeniin lama wal fakkaataa yoo ta'e determinantiin isaa immoo 0 dha. Property of determinantiin jechuudha.
Kanaaf iyyuu gaafa iddoo kanatti gaafa dhufnu dx in keenya 0 dhaan jira. 0 divided by determinant of n immoo different from 0 dhaan jira. Any number haa ta'u 0 divided by any number 0 arganna jechuudha iddoo kanatti. Kanaaf iyyuu inni kun maal jechuudha? Sirriidha jechuudha iddoo kanatti. Sirrii kan jiru kun jechuudha. Yoo maal ta'e second column keenya multiple of b yoo ta'e jechuudha. Kan matrix A kun jechuudha iddoo kanatti. Baasii iddoo kanatti kuni otoo multiple of b gaafa nuun jedhu iddoo kanatti fakkeenyaatiif 2 too ta'es 3 too ta'es any number k haa ta'uti iddoo kanatti jechuudha. K haa ta'uti iddoo kanatti. Iddoo kanatti dhufee k too ta'e jechuudha iddoo kanatti kunis determinant isaa qixxeetaa 0 dhuma ta'a waan ta'eef. Sababiin isaa maalifidha? Kolomanii tokko yookaan immoo rawuu tokko gaafa some scalar value k dhaatiin gaafa baay'isnu jechuudha. K times the determinant of the original matrix ta'a waan ta'eef. Kana jechuun immoo 0 times k gaafa jennu 0 ta'a waan ta'eef. Kanaaf iyyuu sirrii kan jiru kun deebii sirriidha. Inni kan biraan d irratti maal jedha? If b is equals to 0. B 0 ta'e b 0 jechuun isaan kun 0 gaafa ta'an jechuudha. Then x is equals to 0, 0, transposing is the only solution of the system jedhamu. Oddoo kanatti b 0 ta'e jechuun isaan kun 0 ta'an jechuun dx 0 ta'e, dy 0 ta'e, dz 0 ta'e jechuudha amma asirratti. Amma gaddoo kanatti yoonni kun 0 ta'e 0 over 0 ta'u miti hundi isaanii 0 over 0, 0 over 0, 0 over 0 ta'u. Yeroo sana maal qabatanneera? Has many solution qabaatanneera. Yoo maal ta'e if the determinant of n yookaan immoo coefficient matrix keenya is equals to 0 yoo ta'e jechuudha. Yeroo sana many solution qabaata. Garuu asirratti maal nuun jedhe? X is equals to 0, 0, 0 transposing is the only solution of the system jedhaan nuun jedhe. Kuni kan inni ta'uu danda'u yoo maal ta'edha? If jenneeti iddoo kanatti determinant of n is different from 0 yoo ta'edha inni kun. Kan kun dhugaa ta'u jechuudha. Yeroo asirratti immoo isa immoo nuun hin jenne. If determinant of a is different from 0 gatii nuun hin jenne kunis maal ta'a jechuudha? Soofa ta'a jechuudha. Sababiin isaa maaliif? Determinant of n qixxeetaa 0 yoo ta'e system of linear equation kun infinitely many solution qabaata waan ta'eef. Sababiin isaa 0 over 0 ta'a waan ta'eef jechuudha yeroo sana. Isa kana bifa kanaatiin yoo hubattan gaarii ta'a jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa 7ffaa irra kan jiru maal jedha? If a is equals to jedheeti kun nu kennamedha. Then determinant of a transpose times a is equal to blank nuun jedhe jechuudha asirratti. Asirratti kana hojjechuudhaatii fi jalqaba ishii kana beekuun nurra jiraata. Kana jechuun determinant of a transpose times a jechuun is equals to determinant of a transpose times determinant of a. Kana jechuun immoo is equals to determinant of a times determinant of a akkana jechuudha. Sababiin isaa maalidha? Determinant of a transpose fi determinant of a wal qixxaadhaan yeroo waan ta'eef. Sana booda is equals to maal ta'a jechuudha kuni determinant of a square ta'a jechuudha. Sana booda asirraatii kana determinant isaa barbaadna jechuudha. Determinant eenyu? 3, 0, 0, negative 2, 6, 4, 8, 7, 5 kan jedhu kanaatiif jechuudha. Is equals to sana booda gaafa determinantii immoo barbaadnu maal goona jennee ture? Kan 0 baay'ee qabu barbaadnaan rawuu yookaan immoo koloomenii jechuudha. Asirratti gaa amma first kolomeniin kun 0 baay'ee qaba. Isa fudhanna jechuudha. Sana booda maal goona? Asirratti kaana akkasitti horizontaalii vertical irra jechuudha. 3 times jenneeti kan ishee haftee immoo determinantii ishee barbaadna. 6 times 5 meeqa taati? 30 taati. Hir'isuu 7 baay'isuu 4 immoo meeqa ta'a? 28 taati jechuudha. Sana booda iddoo kanatti kun 0 gati ta'u warri hafe hundi isaanii 0 ta'u jechuudha. Is equals to 3 times 30 minus 28 immoo 2 taati. Is equals to 6 arganna jechuudha. Determinant of a jechuudha. Sana booda gaa is equals to determinant of a transpose times a jechuun is equals to maal jenneera? Determinant of a square dhaanneera. Sana booda kun immoo qixxeetaa gaafa square goonuu ishee kana jechuudha. Is equals to 36 arganna jechuudha. Kanaaf iyyuu aansariin keenya b irra kan jiru kana ta'atii jechuudha. Inni kan biraanii gaaffii lakkoofsa 8ffaa irra kan jiru maal jedha? Consider the following system of equations jedheeti kun nu kennameera. If the determinant of the coefficient matrix is 2 nuun jedhe. Coefficient matrix keenya determinantiin isaa lamadha. Then what is the solution set of the system nuun jedhe. Asirratti solution setii akkamitti barbaadnudha kan nuti gaafatan. Amma solution set of system of linear equation karaa lama barbaaduu ni dandeenya. Tokko Cramer's rule fayyadamne, tokko immoo maal fayyadamne? Gaussian elimination method fayyadamne jechuudha. Garuu asirratti maala determinant of the coefficient matrix nu kennameera. Kana jechuun hintiin nu kennameera jechuudha. Eenyuun akka fayyadamnuudhaatiif Cramer's rule akka nuti fayyadamnuudhaatiif jechuudha. Garuu iddoo kanatti determinant of the coefficient matrix nu kenname qofaadhaatiif Cramer's rule fayyadamuu dhiisuu dandeenya. Maaliif isin dogoggorsuudhaaf jedhee iddoo kanatti determinant of the coefficient matrix isinii kennuu danda'a waan ta'eef. Garuu
Gaashaan elimination metodiitti gaafa jedhamtan ganaa raw echelon formitii jiruun wanta yeroo dheeraa sanitti fudhatudhaatiif jechuudha. Jalqaba irratti otoo Cramer rulii fayyadamtanii yaaltanii gaarii ta'a akka kootte jechuudha. Kanaafiyyuu gaamma asirratti Cramer rulii fayyadamnee gaafa solutionii sisteema kanaa gaafa barbaannu jechuudha. Inni jalqaba maal barbaadudha? X barbaadudha. X jechuun maal jechuudha? Dx divided by d jechuudha. Akkasuma immoo y jechuun maal jechuudha? Dy divided by d dhaanneera. Inni kan biraan z jechuun immoo dz divided by d dhaanneera. Kanaafiyyuu isheen kun determinant of the coefficient matrix keenya d kan nuti jennu kun jechuudha. Inni kan biraan maal turuu barbaachisaa? Amma x argachuudhaatiif dx nu barbaachisaa jechuudha. Dx immoo akkamitti barbaanna jenna? Dx is equals to jenneetu coefficient matrix keenya keessatti the first column keenya eenyutiin bakka buusna? b dhaatiin bakka buusna. Kana jechuun 200 dhaatiin jechuudha. Yookaan immoo warra is equals to jedhamee barreeffame kanaati. Sana booda gaasarratti coefficient matrix keenya to jalqaba irratti barreesse jechuudha. Coefficient matrixicha A haa jedhuuti. Is equals to jedhee maal taatee asirratti A B asirratti Z gatiin jirree 0 iddoo kanatti 1 3 2 2 1 1 taatee jechuudha. Kuni coefficient matrix keenyadha iddoo kanatti jechuudha. Sana booda gaamma dx jechuun coefficient matrix kana keessatti jechuudha. Kolomanii isa jalqabaa kana kanaatiin bakka buusne yeroo determinantii isaa barbaannu jechuudha. Kana jechuun iddoo kanatti 2 0 0 jennee bakka buusne sana booda warra jiran akkuma jirutti fudhachuu jechuudha. B 3 1 0 2 1 kanaatiif determinantii isaa gaafa barbaannu jechuudha. dx ergana. Is equals to kun immoo gaa determinantii wanta akkasii gaafa barbaannu isa 0 baay'ee qabu kolomanii yookaan ra'uu filannaan asirratti 0 baay'ee kan qabu first kolomaniidha. Kanaaf iyyuu isaan filadhaa jechuudha. Sana booda gaa maalan godhachuudha iddoo kanatti 2 times jenneetu ishii kana keessatti balleessine ishii haftee dhaatiif determinantii barbaanna. Sana booda 3 times 1 ni 3 dha minus 1 times 2 immoo 2 taati jechuudha. Is equals to 3 minus 2 jechuun 1 dha times 2 gaafa jennu immoo 2 arganna jechuudha. Kuni dx keenyadha. Inni kan biraan dy. Is equals to immoo maal goona jedhama? Determinantiin wajjin wal qixxaata coefficient matrix keessatti second row kana kanaatiin bakka buusne warra kana akkuma jirutti fudhanne. Kana jechuun A akkuma jirutti jira 1 2 sana booda second row kana 2 0 0 dhaatiin bakka buusna 2 0 0 dhaatiin sana booda kolomanii sadaffaa akkuma jirutti fudhanna 0 2 1 determinantii kana ammoo gaafa barbaannu gammasi kolomanii kana filannaa jechuudha. Sababiin isaa maalidha? 0 baay'ee waan qabuudhaati. Is equals to maal ta'a gamma iddoo kanatti second kolomanii irraati waan kan irratti iddoo kanatti jira ishii kana akkasitti irra dibna jechuudha. Sana booda warra haftee determinantii barbaanna. Kana jechuun tokko lama kanaatiif jechuudha. Garuu iddoo kanatti wanti isin dogoggoruu hin qabne maadha? Negatiiva jettanii kaka'uun dogoggorre. Negatiiva baay'isuu ishii kana. Lama jechuudha isheen. Sababiin isaa maal fedha iddoo kanatti negative 1 the power of 1 plus 2 qaba waan ta'eef jechuudha. Sana booda gaa determinantii kana gaafa barbaannu 1 times 1 ni 1 dha minus 2 times 2 immoo 4 dha jechuudha. Is equals to negative 2 times 1 minus 4 jechuun minus 3 ta'a negative 2 gaafa itti baay'isnu immoo positive 6 arganna. Inni kan biraan maal barbaadudha? dz barbaadudha. dz jechuun immoo coefficient matrix kana keessatti sardi kolomanii gaafa isa kanaatiin bakka buusnu jechuudha. Kana jechuun a akkuma jirutti jira 1 2 sana booda b ishii kanarraati fudhanna jechuudha. Second kolomanii akkuma jirutti fudhanna jechuudha. b 3 1 sana booda sardi kolomanii keenya kanaatiin bakka buusna jechuudha. Sana jechuun immoo 2 0 0 ta'a jechuudha. Is equals to jenneetu gaamma ammas sardi kolomanii kana filanna jechuudha. Sababiin isaa maal fila? 0 baay'ee waan qabuudhaati. Sana booda iddoo kanatti 2 times jenneeti kana keessaati balleessina. 1 times 1 ni 1 dha minus 3 times 2 immoo 6 taate jechuudha. Is equals to 2 times 1 minus 6 jechuun negative 5 times 2 gaafa jennu immoo minus 10 arganna jechuudha. Erga kana beeknee egaa amma iddoo kanatti finne keessa substitute gochuudha jechuudha. Dx jechuun meeqa finneerra? 2 finneerra. Divided by d jechuun immoo iddoo kanatti meeqatu nu kenname? 2tu nu kenname jechuudha. Is equals to 1 ta'a jechuudha. Inni kan biraan dy over d dha. Y jechuun immoo dy hin keenya meeqadha? 6 dha. Divided by 2 is equals to 3 arganna jechuudha. Iddoo kanatti immoo z is equals to dz over d ta'a jechuudha. dz keenya meeqa arganne iddoo kanatti? Negative 10 divided by d goona jechuudha. d keenya immoo 2 qixxeeta negative 5 taati jechuudha. Kanaaf iyyuu gaa solution setting keenya is equals to maal ta'a jechuudha. Jalqaba irratti x barreessina 1 dha. Xaansnee y barreessina 3 xaansnee immoo z barreessina jechuudha. Kana taati jechuudha solution setting keenya. Inni kun immoo filannoo keenya keessaati irra jira jechuudha iddoo kanatti.
Kanaaf iyyuu aansariin keenya sirriin A taati jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa salgaffaarra kan jiru maal? Let A is equals to jedhee maatriksiin kun nu kennamera. B is equals to jedhee maatriksiin kun nu kennamera. X is equals to jedhee maatriksii kana jechuudha. If determinant of A is equals to 3 nu jedhe. Kana jechuun determinantiin kana 3 yoo ta'e. Then what is the solution set of the system of AX is equals to B nu jedhe jechuudha. Kana jechuun system of linear equation ta'a jechuudha. Kana ta'u maatriksii kana gara equation osoo jijjiirre jechuudha. Sana booda gaammaa asirratti solution sisteema kanaa barbaaduudhaatii fi filannoo nuti qabnu maal Cramer rule fayyadamuudha jechuudha. Maaliif iddoo kanatti determinantiin isaa nuuf kennameera jechuudha gatii ta'ee jechuudha. Sana booda asirratti x gaafa barbaadnu x is equals to dx divided by d dhanneerra. Akkasuma immoo y jechuun immoo dy divided by d dhanneerra. Z jechuun immoo dz divided by d taati jechuudha. Asirratti d nuuf kennameera. D iddoo kanatti determinant of A gaafa jennu D wajjiniiti wal qixaadha jechuudha. D equals to 3. Sana booda inni jalqaba maal barbaadudha amma dx barbaadudha. Dx irratti immoo maal goonanneerra first column keenya B dhaatiin bakka buusna jechuudha. Kanaaf iyyuu 0 2 3 kan jedhu kana 6 0 0 dhaatiin bakka buusna. 6 0 0 dhaatiin. Sana booda warra hafe akkuma jirutti fudhanna. Sana booda alpha 2 1 beta 1 2 jechuudha. Sana booda determinantii maatriksii kana barbaadudha. Is equals to kun immoo gaafa determinantii barbaadnu immoo kan 0 baay'ee qabu kolomanii yookaan roo filannaan. Asirratti immoo 0 baay'ee kan qabu first kolomanii. Kanaaf iyyuu isaan filadhaa jechuudha. Iddoo kanatti kana filannee sana booda maal goona jechuudha amma ishii kan akkasitti erga dibnee booda 6 times jenneetu ishee hafte kanaatiif determinantii barbaadna jechuudha. Gaafa determinantii ishee kana barbaadnu immoo 2 times 2 ni 4 dha minus 1 times 1 immoo 1 dha jechuudha. Is equals to 6 times 4 minus 1 meeqadha? 3 dha. 3 baay'isu 6 jechuun immoo 18 arganna jechuudha. Inni kan biraan maal barbaadudha? dy barbaadudha. dy is equals to inni coefficient matrix kana keessatti jechuudha. Second column keenya kanaatiin bakka buusudha. Warra kan akkuma jirutti fudhannaa jechuudha. Kana jechuun 0 2 3 akkuma jirutti fudhanneetu column isa lammaffaa 6 0 0 dhaatiin bakka buusnaa jechuudha. 6 0 0 sana booda beta 1 2 third column immoo akkuma jirutti fudhannaa jechuudha coefficient matrix keenya keessatti. Is equals to asirrattis maal goona gaamma column yookaan immoo raa'u 0 baay'ee qabu fudhannaa jechuudha. Kanaaf iyyuu asirratti second column kun 0 baay'ee qaba. Kanaaf iyyuu isa filannaa jechuudha. Sana booda gaddoo kanatti ishii kan akkasitti irra keessaa balleessinee booda warra hafeeti determinantii barbaadna jechuudha. Garuu asirratti maal jennee kaana negative 6 jennee kaana. Sababiin isaa maalifidha? Negative 1 the power of 1 plus 2 jira waan ta'eef jechuudha. Sana booda negative 6 into 2 times 2 ni meeqadha? 4 dha minus 1 times 3 immoo 3 taati jechuudha. Is equals to 4 minus 3 meeqadha? Tokkodha. Baay'isuu negative 6 gaafa jennu immoo negative 6 arganna jechuudha. Inni kan biraan dz barbaadudha. dz gaafa barbaadnu immoo coefficient matrix keenya keessatti third column kanaatiin bakka buusna jechuudha. Warra kan akkuma jirutti fudhanna. 0 2 3 alpha 2 1 sana booda third column kana immoo kanaatiin bakka buusna jechuudha. Kana jechuun 6 0 0 kana jechuudha. Is equals to determinantii kana barbaadna jechuudha. Sana booda third column kana too fudhanni maaliif 0 baay'ee waan qabudha jechuudha. Sana booda 6 times jenna jechuudha. Sababiin isaa maalifidha asirratti kana akka kanaatti erga keessaa balleessanii booda 6 times jennee determinantii ishee kana ammoo barbaadna jechuudha. Sana booda 6 times 2 times 1 meeqadha? 2 taati minus sana booda 2 times 3 immoo meeqadha? 6 taati jechuudha. Is equals to 2 minus 6 ni meeqa taati? Negative 4 taati. Baay'isuu 6 gaafa jennu immoo meeqa ta'a? Negative 24 arganna jechuudha iddoo kanatti. Sana booda gaamma x y z barbaaduudhaatiif value dx fi d substitute gochuudha. Asirratti d 3 qabna dx immoo 18. Kana jechuun 18 hiruu 3 taati jechuudha. Is equals to meeqa ta'a jechuudha? 6 taati jechuudha iddoo kanatti. Inni kan biraan dy jechuun immoo negative 6 divided by 3 taati. Is equals to negative 2. Z jechuun immoo dz over d taati. Kanaaf iyyuu negative 24 over 3 taati jechuudha. Is equals to negative 8 arganna jechuudha. Kanaaf iyyuu solution setting keenya is equals to jettanii jalqaba irratti x barreessitu 6 dha. Taansitanii y barreessitu that is negative 2 dha. Taansitanii immoo z barreessitu negative 8 taati jechuudha iddoo kanatti. Sana booda
solution system kanaa jechuun iddoo kanatti bifa kanaatiin barreessuu dandeenya. Gara iddoo kanatti maal jedhan x is equals to x y z erga nuu kennameeti jechuudha. Transpoons goonee kaa'uu dandeenya jechuudha kanaaf. Kanaaf iyyuu aansariin keenya sirriin eerra kan jirtu kana taatii jechuudha. Maaliif 6 negative 2 negative 8 transpoons gootanii bifa kanaatiin kaa'uudhaatiif jechuudha salphaadhumatti. Yoo transpoons gochuu baatan rakkinaan gahu. Asirratti garuu transpoons godhee waan nu gaafateedhaatii fi isa kana ta'a jechuudha. Inni kan biraanii gaaffii lakkoofsa 10ffaa irra kan jiru moo walitti immoo ilaallu. For any n by n square matrix A. Any square matrix dha orderiin isaa immoo n by n yoo ta'e. Which one of the following is true nuun jedhe. Kan armaan gadii keessatti kamtu dhugaadha. Asirratti A irratti maal jedha determinant of A is equals to negative determinant of A transpose nuun jedhe. Amma kuni sobadha. Sababiin isaa maaliifidha? Determinant of A fi determinant of A transpose maalan irra wal qixadha jenneera wanta dha. Seera yookaan immoo property determinantii keessatti jechuudha. Kanaaf iyyuu kun sobadha. Negaativa ta'uu hin taane poozitiivuma ta'utu wal qixadha. Inni kan biraan biirratti maal jedha? If k is scalar, b is scalar numberii wayii yoo ta'e jechuudha. Then determinant of k times a jechuun is equals to k the power of n times determinant of a dha nuun jedheera. A kana k dhaatii yoo baay'isne yookaan immoo some number dhaatii yoo baay'isne jechuudha. Sana booda determinant isaa yoo barbaanne k the power of n times determinant of a ta'aa nuun jedheera. Asirratti isa kana argachuudhaatii fi N kuni maatriksiiti jechuudha. Orderiin isaa meeqa akka ta'e beekuu qabna. Asirratti orderiin isaa meeqa nuun jedhe n by n dha nuun jedhe. Kanaaf iddoo kanatti k the power of n jenna jechuudha iddoo kanatti. Kuni sirriidha. Property of determinant keessatti jechuudha. Isa kanaaf fakkeenyaatiinis immoo check gochuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraan if B is a matrix obtained from A by interchanging of the two rows of A then determinant of B is equals to determinant of A dha jedha. Asirratti inni kuni sobadha. Maal ta'uu qaba ture? Determinant of B is equals to negative determinant of A ta'uu ture ture. Gaafa rawun lama walirra jijjiiramu gaafa yookaan immoo kolomanii lama gaafa walirra jijjiiramu determinantiin isaa negaatifaatiin baay'ata waan ta'eedhaatiif jechuudha. Kanaaf iyyuu kun iddoo kanatti soba ta'a jechuudha. Too maal ta'e dhugaa ta'a ture? Determinant of B is equals to negative determinant of A otoo jedhee dhugaa ta'a ture. Kanaaf iyyuu kun sobadha. Inni kan biraan asirratti maal jedha? If A is invertible, A invertible yoo ta'e determinant of A is equals to determinant of A inverse dha jedha. Inni kunis immoo sobadha. Kan akkamittiin proof gochuu dandeessu fakkeenyaatiif amma A times A transpose jechuun is equals to identity matrix kan nuu kennaa kan jedhu jira. Sana booda kana otoo karaa lachuusa determinant isaa fudhattani bifa kanaatiin jechuudha. Sana booda property of determinant immoo fayyadamtanii determinant of A times determinant of A inverse taati isheen kun jechuudha. Is equals to determinant of identity matrix immoo meeqadha? Tokkodha. Sana booda sirraati otoo determinant of A dhaatiif solve goone jechuudha. Determinant of A is equals to 1 divided by determinant of A inverse taati over determinant of A over determinant of A gaafa jennu jechuudha. Kanaaf iyyuu determinant of A ni 1 over determinant of A inverse ta'a malee determinant of A is equals to determinant of A inverse hin ta'u jechuudha. Kanaaf iyyuu kun sobata aansariin keenya sirriin B irra kan jirtu kana taati jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa 11ffaa irra kan jiru moo walitti ilaallu. Asirratti maal jedha? If A is equals to Aij 3 by 3 matrix yoo ta'e nuun jedhu iddoo kanatti. It is square matrix with A inverse is equals to this nuun jedhe. A inverse ni kanatu nu kenname. Then what is the cofactor of A23 nuun jedhe asirratti. Cofactoriin A23 meeqadha nuun jedhe. Amma kana karaa lama hojjechuu dandeessu. Yoo barbaadan kana jalqaba irratti A inverse dha miti iddoo kanatti. A inverse kan jedhu kana to dabalee inverse goone is equals to meeqa arganna? A arganna miti. Sana booda gaamma A kanaatiif maal barbaaddu jechuudha? Cofactorii A23 barbaaddu jechuudha. Yookaan immoo C23 barbaaddu jechuudha salphaadhumatti. Garuu amma kana deemuu irra jechuudha inversii wanta kana barbaadu xiqqoo ishii yeroo isinitti fudhata waan ta'eef jechuudha. Isa gochuu irra akkas gochuu dandeessu. A inverse jechuun maal jechuudha? Is equals to 1 over determinant of A times adjoint of A dha jedha. Asitti immoo maal beektu? Adjoint of A jechuun is equals to cofactor transpose jechuudha. Cofactorii eenyu? Kan A kana jechuudha. Cofactorii A kana arga barbaadnee kaane transpose yoo goone adjoint of A arganna jechuudha. Amma gaa isa kana bifa kanaatiin haa barreessinu jalqaba irratti jechuudha. Kana jechuun determinant of A haa barbaadnu jechuudha. Inni kan biraan immoo sila maal jennee ture? Determinant of A jechuun is equals to determinant 1 divided by determinant of A inverse faana wal qixadha inneerra sila jechuudha.
Kanaafiyyuu determinant of A inverse kana barbaanne sana booda 1 over gaafa jennu determinant of A arganne jechuudha. Kanaafiyyuu determinant of A inverse yaa barbaannu jalqaba irratti. Is equals to inni 1 1 0 3 1 4 2 3 5 kan jedhu kanaatiif jechuudha. Is equals to maal ta'a asirratti first column kana fayyadamee hojjedhuti sana booda 1 into 1 times 5 ini 5 taati minus 4 times 3 immoo 12 taati. Sana booda iddoo kanatti kun second row irra gaafa geenyu minus ta'a. Sababiin isaa maalidha? Negative 1 the power of 1 plus 2 jira gatii ta'e jechuudha. Sana booda negative 1 into jenneetu ishii kana akkasitti irraati balleessina. No ishii kana. Sana booda kanaaftu meeqadha? Asirratti 3 times 5 dha. 15 taati jechuudha. Hir'isu 4 times 2 taati. Isheen immoo 8 dha jechuudha. Sana booda plus jenneetu iddoo kanatti 0 jenna jechuudha. Ishii kana fudhanna. Sana booda isheen kun keessatti geessaati baddi. Iddoo kanatti kun inni nambarii sootee 0 ta'a waan ta'eef gatii hin qabu. Sana booda 5 minus 12 gaafa jennu negative 7 ta'a. Times 1 gaafa jennu negative 7. Sana booda iddoo kanatti immoo 15 hir'isu 8 gaafa jennu immoo meeqa taati? 7 taati. Baay'isuu negative 1 gaafa jennu negative 7 taati jechuudha. Is equals to negative 14 arganna jechuudha. Sana booda gaama iddoo kanatti erga determinant of A inverse keenya arganne ishii kana determinant of A barbaaduu dandeenya jechuudha. Is equals to 1 divided by determinant of A inverse. Inni immoo meeqadha? Negative 14 ta'a jechuudha. Kana jechuun negative 1 over 14 ta'e jechuudha karaa biraati. Sana booda gaama ishii kana A inverse isa kana jechuudha bifa kanaatiin barreessuun ni danda'ama jechuudha. Kana jechuun A inverse is equals to 1 over determinant of A jechuudha. Kana jechuun 1 over negative 1 over 14 jechuun maal jechuudha karaa biraatiin negative 14 jechuudha. Times jenneetu gaama iddoo kanatti adjoint of A jenna jechuudha. Adjoint of A. Sana booda gaama inni kun immoo eenyu faana wal qixaatanneerra A inverse faana wal qixaatanneerra. Asitti maal fi A inverse inni kaanii waan ta'eef. Kana jechuun immoo 1 3 2 1 1 3 0 4 5 kan jedhu faana jechuudha. Sana booda is equals to inni amma otoo kana negative 14 alatti baafne iddoo kanatti ishii kana kaawwachuudhaatiif jechuudha. Negative 14 times jenneetu iddoo kanatti maal ta'u jechuudha. Amma isaan kuni iddoo kanatti kuni negative 14tiin gaafa baay'isnu tokko akka dhufu taasisuudhaatiif jechuudha. Negative 1 over 14 goona jechuudha. Kana booda kana gaafa irra baay'isnu deebinee tokkuma kana arganna waan ta'eef. Ishii kanatti gaafa dabarru immoo negative 3 over 14 goona jechuudha. Ishii kanatti immoo gaafa dabarru negative 2 over 14 goona jechuudha. Warra kanas bifuma kanaatiin jechuudha. Kana jechuun negative 1 over 14 negative 1 over 14 negative 5 over 14 taati jechuudha. Bifa kanaatiin. Kun amma maadha? Adjoint of A dha jechuudha. Sana booda gaama iddoo kanatti maal jenneerra? Adjoint of A jechuun is equals to C transpose ilaaleera. C jechuun cofactor of A jechuudha karaa biraati. Amma fakkeenyaatiif asirratti transpose goone jechuun akkamidha isinitti fakkaate? Fakkeenyaatiif amma A23 kana otoon transpose godhe jechuudha. Is equals to meeqan argadha? A32 argadha. Kana jechuun asirratti salphaadhumatti raw lammaffaa kolomanii sadaffaa irra kan ture jechuudha miti kun. Gaafa transpose goonu maal ta'a? Raw sadaffaa kolomanii lammaffaa irra ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu gaama iddoo kanatti cofactor A23 jechuuni cofactor jedhuuti cofactor ishee jettu kana jechuudha. C of 2A23 jechuuni is equals to eenyu faana wal qixxaata jechuudha. Amma adjoint of A 3 2 dhaqeetaniin barbaada jechuudha. Adjoint of A keessatti 3 2 irra kan jiru jechuudha. Kana jechuun kolomanii raw sadaffaa kolomanii lammaffaa irra kan jiru. Raw sadaffaa jechuun iddoo kanadha. Kolomanii lammaffaa jechuun immoo iddoo kanadha jechuudha. Kanaafiyyuu ishii kana taati jechuudha. Negative 4 irra 14 jechuudha. Kanaafiyyuu gaama iddoo kanatti cofactor of A23 is equals to maal ta'e jechuudha. Amma negative 4 irra 14 ta'a jechuudha. Kana jechuun immoo gaafa lamaatiin salphisnu negative 2 irra 7 taati jechuudha iddoo kanatti. Kanaafiyyuu answeriin keenya sirriin B irra kan jiru kana ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin hojjechuu dandeessu. Yoo barbaaddan immoo iddoo kanatti A inverse isaa jechuun kennama kana inverse gootanii sana booda gatii A barbaaddanii jechuudha. Sana booda maal gochuu dandeessu? Cofactorii A kana hunda isaa barbaaddanii booda sana keessaatti mudhatanii A23 barbaaddanii fiddu jechuudha. Innaa sanas maal meequma argattu? Negative 2 over 7 dhuma argattu jechuudha. Inni kan biraanii gaaffii lakkoofsa 12ffaa kan jiru moo walitti ilaalu? When jedheeti asitti determinant of matrix in tokko nu kenna jechuudha. A cube nuun jechuudha. And A is different from
0 nuun jedhe asirratti valuun a kun different from 0 dha nuun jedhe. What is the solution of jedheeti bifa kanaatiin nuu kenname jechuudha. Kana jechuun system of linear equation dha jechuudha. Solutionii kana akka nuti barbaannu gaafatamne jechuudha. Asirratti amma inni jalqabaa kun determinant isa kan nuu kenname a b c a negative a negative a nuun jedhe. Kana jechuun isa kana wajjin tokkodha miti. That is the determinant of the coefficient matrix tu nuu kenname jechuudha. Kana jechuun inni kuni d dha jechuudha karaa biraati. Sana booda solution system kana barbaaduudhaatiif x jechuun maal jechuudha neera dx divided by d dhaan neera. Y jechuun immoo dy divided by d dhaan neera. Inni kan biraan z jechuun immoo dz divided by z dhaan neera. Kanaaf iyyuu amma dx dy fi dz nu barbaachisaa jechuudha. d qabna a cube dhaan neera. Kanaaf iyyuu dx jechuun immoo is equals to maal neera coefficient matrix keenya keessatti first column keenya yeroo maaltiin bakka buusnu dandeera. Isa qixxeetaa jedhee barreeffame kanoo b isa jennu sanaatiin yeroo bakka buusnu jechuudha. Kana jechuun egaa 1 0 0 dhaatiin bakka buusna jechuudha first column keenya. Warra kan akkuma jirutti fudhanna. Kana jechuun b negative a inni kan biraan c a negative a kan jedhu kana jechuudha. Sana booda determinantii wanta kana barbaanna jechuudha. Sana booda determinantii wanta kana barbaannu maal goonanneerra isa 0 baay'ee qabu sana fudhanna jechuudha. Kolomanii tokko yookaan immoo rawuu tokko fudhanna waan ta'eef. Kana jechuun egaa 1 times jenneeti ishii kana keessaa balleessine warra hafte kanaatiif determinantii barbaanna jechuudha. Negative a times negative a jechuun meeqa taati? A square taati. Sana booda a times a jechuun immoo meeqa taati? A square taati jechuudha. Minus a square jenna jechuudha. Is equals to kun meeqa ta'a? 0 ta'a asirratti. Dx in keenya. Inni kan biraan dy. Dy jechuun immoo second column keenya kanaatiin gaafa bakka buusnu jechuudha. Warra kan akkuma jirutti fudhanna a sana booda 1 0 0 sana booda c a negative a kan jedhu is equals to maal goona jechuudha amma determinantii wanta kana barbaadna jechuudha. Eenyuun fayyadamni second column kana fayyadamne sababiin isaa maaliif 0 baay'ee waan qabudha. Sana booda iddoo kanatti negative 1 dhaatiin baay'isna jechuudha. Sababiin isaa maalifidha? Negative 1 the power of 1 plus 2 gatii jiru jechuudha. Sana booda shii kana geessaatti balleessina warra achidhaatiif determinantii barbaadna jechuudha. Sana booda a times negative a ni negative a square taati a times a nis immoo a square taati jechuudha minus a square. Sana booda is equals to negative a square minus a square jechuun negative 2a square taati times negative 1 gaafa jennu immoo 2a square arganna jechuudha. Inni kan biraan dz jechuun immoo gaa coefficient matrix keenya keessatti sardi kolomanii kanaatiin bakka buusudha. Warra kan akkuma jirutti fudhanna a sana booda b negative a sana booda sardi kolomanii keenya 1 0 0 dhaatiin bakka buusna jechuudha. Asirratti immoo sardi kolomanii keenya fudhannaa jechuudha gaafa determinantii ta'u hojjennu. Yookaan immoo cofactor expansion along the third row isa jennu sana jechuudha. Sana booda iddoo kanatti dhufni 1 times jenneeti shii kana keessaatti balleessine warra hafte kana immoo determinantii isaa barbaannaa jechuudha. Sana booda a times a ni meeqa taati? A square taati. Sana booda maal goona? Minus jenneetu a times negative a square negative a square ta'a jechuudha iddoo kanatti negative a square. Sana booda is equals to a square minus of minus a square gaafa jennu 2a square ta'a times positive 1 gaafa jennu immoo positive 2a square ta'a jechuudha. Sana booda iddoo kanatti maaliif plus jettanii ittiin fufne yoo jettan iddoo kanatti kun 0 times gatii ta'u oma gatiin qabu jechuudha. Kanaafidha kan iddoo kanatti wanti jedhe malee si'a sadii wanti ta'uu qaba ture. Iddoo kanatti silaa maal gochuu qabna ture? 0 times jenneeti ishii kana keessaa balleessine determinant of b c fi a minus kana barbaadna jechuudha. Kana jechuun negative a times b minus a times c 0 dhaatiin baay'isne itti daana jechuudha. 0 dhaatiin gaafa baay'isnu immoo gatiin qabu waan ta'eedhaaf anniise iddoo kanatti jechuudha. Sababii kanaafidha kan nuti kolomanii yookaan immoo rawuu 0 baay'ee qabu kan nuti filannu jechuudha. Sana booda iddoo kanatti gatii x keenya gaafa barbaadnu dx fi d bakka buusudha jechuudha. Dx jechuun iddoo kana 0 dhaan dheera. 0 divided by jenneeti d jechuun immoo a cube dhaan dheera. Is equals to 0 ta'a jechuudha. Inni kan biraan y gaafa barbaadnu immoo dy over d dhaan dheera. dy keenya 2a square dha. 2a square divided by a cube dhaan dheera. Iddoo kanatti d jechuun immoo is equals to kun immoo maal ta'a? Kun asirratti a square dha. A cube kana balleesseeti 2 divided by 8 hafti jechuudha iddoo kanatti. Inni kan biraan z immoo is equals to dz over d dhaan dheera. dz jechuun immoo iddoo kanatti 2a square argannee ture 2a square divided by d immoo a cube dha jenneerra jechuudha. Sana booda square kun cube kana na balleessu maal tafte jechuudha 2 over
A taatii jechuudha iddoo kanatti. Kun immoo Z keenyadha jechuudha. Kanaafiyyuu aansariin keenya gatiin X keenya 0dha. Gatiin Y keenya immoo 2A dha. Kun hin ta'u jechuudha. Iddoo kanatti X keenya 1 over A dha hin ta'udha. X keenya 1 over A dha hin ta'u. Kan diira jiru immoo X is equals to 0, Y is equals to 2 over A sirriidha. Y is equals to 2 over A innis sirriidha jechuudha. Kanaafiyyuu aansariin keenya diirra kan jirtu kana ta'aatii jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsaa 13 irra kan jiru immoo ilaallu. If determinant of matrix in kana is equals to determinant of matrix kana yoo ta'e then what is the value of X nuun jedhe jechuudha asirratti. Kanaafiyyuu asirratti kan nurraati eegamu maala determinant isa kana barbaanne kan isa kana barbaanne wal qixxeessuudha jechuudha. Kanaafiyyuu amma determinant isa jalqabaa kana barbaadu. Determinant of negative 1, 3, 2 kan isa kana jechuudha. Sana booda asirratti amma rawuu yookaan immoo kolominii tokko fudhanna kan 0 baay'ee qabu. Asirratti garuu kan 0 baay'ee qabu hin jiru. Kanaafiyyuu callisnee rawuudhuma tokko bichaa fudhanna. Rawuu waanii kanaa fudhadhuuti jechuudha. Sana booda maalan godhachuudha maddu kanatti kun negative 1 dha miti. Negative 1 times jedheetaniini ishii kana keessaati balleessaa jechuudha. Sana jechuun 2 times 1 2 dha. Minus 4 times x immoo 4x taate jechuudha. Determinantii ishii kanaan barbaade jechuudha. Sana booda iddoo kanatti gaafa dhufu minus jedheetaniin rawusa kana waan fayyadameedhaatiif jechuudha. Times 1 into jedheetaniin ishii kana keessaati akka kanaatti keessaa baasa. Kanaafuu maala 3 1 x fi 2 taafaa jechuudha. Sana booda determinantii ishiin barbaada. 3 times 1 jechuun 3 taati minus 2 times x jechuun immoo 2x taati jechuudha. Sana booda iddoo kanatti immoo plus jedheetaniin 2 into ishii kana keessaati baasna jechuudha. Kan ishii kana determinantii ishii barbaadna jechuudha. Sana booda 3 times 4 jechuun 12 taati minus 2 times 2 immoo 4 taati jechuudha. Sana booda kun is equals to maal ta'a? Negative 1 times 2 minus 4x jechuun negative 2 plus 4x ta'a. Iddoo kanatti immoo negative 1 times 3 minus 2x jechuun immoo negative 3 plus 2x taati. Iddoo kanatti immoo 12 minus 4 ni 8 ta'a. Times 2 gaafa jennu immoo positive 16 taati jechuudha. Sana booda is equals to 4x fi 2x yenna walitti daanu meeqa arganna? 6x arganna. Negative 2 minus 3 gaafa jennu immoo negative 5 dha. Plus 16 gaafa jennu positive 11 arganna jechuudha. Karaa kana arganneera. Inni kan biraan maal barbaadudha ammoo determinantii isa kana jechuudha. Sana booda maal gona? Negative x 3 2 2 2 3 1 negative 1 negative 2 kan jedhu kanaatiif jechuudha. Asirrattis maal goona? Kolominii tokko yookaan immoo rawuu tokko fudhannaa jechuudha. Kan 0 baay'ee qabu. Asirratti garuu 0 tokko waan hin jirredhaatiif callisni rawuu yookaan kolominii nuti tol tokko fudhannaa jechuudha. Ani amma asirratti rawuu waan dhumaa fudhadha akkuma ammaatti jechuudha. Sana booda maal godha iddoo kanatti negative x jedheetaniini determinantii eenyu barbaada jechuudha. Ishii kana keessaati baasnaa jechuudha. Kana booda 2 3 negative 2 fi negative 1 kana barbaadna jechuudha. Sana booda 2 times negative 2 jechuun negative 4 dha. Minus negative 1 times 3 jechuun immoo minus 3 taati jechuudha iddoo kanatti. Sana booda maal godha iddoo kanatti minus. Sababiin isaa maal fida negative 1 the power of 1 plus 2 gatii jiru jechuudha. Sana booda ishii kanatti hambaa'isaa 3 taati jechuudha. Sana booda times jenneeti ishii kana keessaati baasnaa jechuudha. Sana booda 2 times negative 2 ni negative 4 taati ammasi 1 times 3 immoo 3 taati jechuudha. Minus 3. Sana booda maal goona? Plus jenneeti iddoo kanatti jechuudha. 2 into jenneeti ishii kana keessaati baasnaa jechuudha. Asirra geenyarra waan ta'eef. Sana booda 2 times negative 1 jechuun negative 2 taati minus 1 times 2 jechuun immoo 2 taati jechuudha iddoo kanatti. Sana booda ishii kana gaafa hojjennu negative x into 4 minus of minus 3 jechuun negative 4 plus 3 jechuudha miti karaa biraatiin negative 1 jechuudha. Sana booda minus 3 into negative 4 minus 3 jechuun immoo meeqa taati? Negative 7 taati. Sana booda plus 2 into negative 2 minus 2 jechuun immoo meeqa taati? Negative 4 taati jechuudha iddoo kanatti. Sana booda gaashii kana yeroo salphifnu maal arganna? Negative x times negative 1 gaafa jennu positive x taati. Negative 3 times negative 7 gaafa jennu immoo positive 21 taati. 2 times negative 4 gaafa jennu immoo negative 8 taati jechuudha. Kana jechuun is equals to x plus 21 minus 8 gaafa jennu immoo 13 taati jechuudha iddoo kanatti. Sana booda gaa maal goona jechuudha amma isaan kana lamaan wal qixxeessinaa jechuudha. Asitti wal qixadha waan nuun jedhedhaatiif jechuudha. Kana jechuun 6x plus 11 is equals to x plus 13 jechuudha.
Sana booda ishee kana gaafa akkas dabarsinu 6x minus x is equals to 13 minus 11 ta'a. Sana booda 5x is equals to 2 taati jechuudha. Sana booda gaafa x kophaatti hambisuudhaatiif karaa lachuu shaniitiif gaafa yeroo jechuudha. Over 5 gaafa jennu x is equals to meeqa ta'a jechuudha? 2 over 5 argannaa jechuudha. Kanaafiyyuu aansariin keenya sirriin biirra kan jiru kana taatii jechuudha. Inni kan biraanii gaaffii lakkoofsa 14ffaa irra kan jiru. Maal jedha? If A is 3 by 3 matrix and the determinant of A is equals to 5. A ni 3 by 3 matrix yoo ta'e, determinant of A immoo 5 yoo ta'e. Then how much is determinant of 2 times A transpose times A nuun jedhe. Kana hojjechuudhaatiif asirratti maal beekuu qabdu? Propertii isa kana yookaan immoo kan akkamitti bittimsuu dandeenya kan jedhu beekuun irra jiraataa jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaatiif maal gochuu dandeenya? 2 times A transpose determinant isa times determinant of A wajjinitti wal qixaadha. Kana jechuun immoo is equals to eenyufaan wal qixaadha? 2 the power of jenneetu iddoo kanatti orderii A power isaa goona jechuudha. Iddoo kanatti 2 the power of 3 jechuudha. Times jennee iddoo kanatti determinant of A transpose times determinant of A gochuu dandeenya. Inni kan biraan immoo asirratti maadha? Determinant of A transpose fi determinant of A ni maadha? Wal qixaadha. Kana jechuun 2 the power of 3 jechuun 8 taati. Sana booda times determinant of A the whole square ta'a jechuudha salphaadhumatti. Kanaafiyyuu guys equals to 8 times determinant of A jechuun 5 hidhanneera. Gaafa square goonu immoo 8 times meeqa taate jechuudha? 25 taate jechuudha. Isheen kun immoo qixxeetaa meeqa taati? 200 argannaa jechuudha. Kanaafiyyuu aansariin keenya sirriin A irra kan jiru kana ta'a jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa 15ffaa irra kan jiru modal. Iddoo kanatti maal jedha? If 2 times 2x kana inversiin isaa qixxeetaa kana yoo ta'e then what is the value of x nuun jedhe iddoo kanatti. Kana boqonnaa sadii keessattis ilaalleerra. Asittis immoo maal gochuu dandeenya? Determinaantii fayyadamnee hojjechuu ni dandeenya. Mee fakkeenyaatiif haa jennuuti asirratti jechuudha. Otoo inversiin ta'in isheen kuni A dha jenneeti haakaan iddoo kanatti jechuudha. Ishii kana otoo inversiin godhin. Iddoo kanatti immoo kanaatiin immoo B dha jenneeti haakaan. Sana booda kana equationiin kun maal ta'a jechuudha? Amma 2 times A inverse is equals to B ta'a jechuudha. A jechuun ishii kanadha isiniin jedheera. Ishii keessaa kana qofa jechuudha. Sana booda inversii gaafa daballu immoo A inversii ta'a jechuudha. Sana booda equationii keenya bifa kanaatiin salphisna jechuudha. Sana booda too karaa lachuu determinantii isaa too barbaanne. Kana jechuun 2 times A inverse determinant is equals to determinant of B ta'a jechuudha. Sana booda kana jechuun immoo maal ta'a? 2 the power of 2 taati. Iddoo kanatti maaliifi orderiin A kana yookaan immoo kan A inverse 2 by 2 dha waan ta'eef jechuudha. Sana booda times determinant of A inverse ta'a jechuudha. Is equals to meeqa ta'a jechuudha? Amma asirratti determinant of B ta'a jechuudha. Sana booda maal barbaanna amma nuti? Determinant of A inverse dhaatii fi determinant of B barbaanna jechuudha. Determinant of A inverse jechuun immoo eenyu faana wal qixaadha? 1 over determinant of A faana jechuudha. Asirratti immoo A jechuun immoo ishee keessaa kana qofaadhaan dheera. Kanaafiyyuu ishee keessaa qofa sanaatiif determinantii barbaadna jechuudha. Determinant of A jechuun is equals to determinant of 2x x minus 5 minus 3 kana wajjinitti wal qixaadha jechuudha. Is equals to kana gaafa qaxxaamura baay'isnu 2x times negative 3 gaafa jennu negative 6x ta'a minus 5 negative 5 times x gaafa jennu immoo minus 5x taate jechuudha. Isheen kun immoo qixxeetaa meeqa taati? 6x plus 5x taate jechuudha. Sana booda negative x arganna jechuudha iddoo kanatti. Kuni kan eenyuuti? Determinant of A dha jechuudha. Sana booda determinant of A inverse jechuun immoo is equals to negative 1 over x ta'a jechuudha. Inni kan biraan determinant of B jechuun immoo determinant isa kana barbaadu jechuudha. Kana jechuun 3 2 negative 5 negative 4 kan jedhu kana jechuudha. Is equals to kana gaafa barbaadnu 3 times negative 4 jechuun negative 12 dha. Hir'isuu negative 5 times 2 gaafa jennu immoo negative 10 taate jechuudha. Is equals to negative 12 plus 10 taate jechuudha. Kun immoo qixxeetaa meeqa ta'a? Negative 2 arganna jechuudha iddoo kanatti. Sana booda finnee as keessa galchuudha jechuudha. Sana booda iddoo kanatti 2 the power of 2 jechuun meeqadha? 4 dha. Times determinant of A inverse jechuun immoo meeqa dhanneera? Negative 1 over x dhanneera. Negative 1 over x is equals to determinant of B immoo meeqa dhanneera? Negative 2 dha jenneera. Sana booda kana jechuun negative 4 over x is equals to negative 2 dha jechuudha. Kana gaafa qaxxaamura baay'isnu maal ta'a? Negative 4 is equals to negative 2x ta'a jechuudha. X kophaatti hambisuudhaatiif over negative 2 over negative 2 ta'uu jennee x is equals to positive 2 ta'a jechuudha. Aansariin keenya B irra kan jirtu kana taati. Kana egaa boqonnaa sadii keessattis lamuma finnee jechuudha.
Egaa viidiyoo kanarratti qabadhee kanan isiniif dhiyaadhe kana fakkaata ture jechuudha. Viidiyoo keenya paartii itti aanu irratti immoo paartii lammaffaa kan walitiin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa akkuma jalqaba irratti isiniin jedhe jechuudha. Warreen YouTube channel keenyaatiif haaraa taatan subscribe gochuudhaatiin maatii ta'an isiniin jedha. Akkasuma immoo warreen isinitti tolee irraatii barachaa jirtan immoo like gochuudhaatiin share gochuudhaatiin barattoota Oromoo hedduu bira akka ga'u nu deeggaraa nu cina dhaabbadhaan isiniin jedha. Galatooma nagaa ta'a nagaatti.